sinigale yeroo dhibba naan jedhe amma namni akka sheekaa gobbaa sun anatti hin dhagamu hin dhiisa waan ta'eef gaafa kaayyoon isaa galma ga'eef hin dhiisa waan ta'eef no problem sinigale hammeenya isaa hin qabuuni ana viidiyoon isaa dhugaa dubbachuuf taanaan natti tola haga dhumaa irra deddeebi'ee dhaggeeffadhaan viidiyoo sheekaa gobbaa jechuudha isin mumkin isinitti illee kaasuuf osoo hin taane isinuma tuffatee isinirraa deeffate malee ana wajjin fireendidha garuu galtii kiyya seensisee hin beeku. Allahu akbar. Sinigale mungkin itilleen taqawwamina eega dubbadhu naan jettan isinuma tuffatee isinirraa deeffate malee ana wajjin fireendidha sheekaa gobbaa. Gastii kiyya seensisee hin beeku. Follow jala doctor. Ana wajjin follow. Wallahi nuti uffate numaraa nuti uffate kas taana. Gastii kiyya seensisee hin beeku. Uf jalattillee guyyaa tokko moo lama argee gizee allaabii jiru mungkin inni bakka neetworkii hin jiru taa bira waluman gaxxamin sinigale. I hope osoo hunda caalaa obboleessi isaa tiruu isaatii hangafaa sigale osoo irra of qusatee natti tola maaliifi namni tokko yoo guddaa ofii olii kabaje obboleessa isaa yoo kabaje yoo namoota isaa olii kabaje yoo guddaa isaa guddise guddata namni nama ofii olii obboleessa tiruu xiqqeessu uguruun ga'u an kana dhuguma isinitti hima namni haadha abbaa ofii kabanye obboleessa hangafaa ofii kabanye yetim addarsam kabajaan manarraa eegala nama faamilii ofii kabaju obboleessa ofii kabaju si kabaja imrisha ammaatiif sheekaa roobee saahibaa hiriyyaadhaa waraana tokko dhuguma sitti hima anaaf sheekaa roobee waa irratti walii galuu qabna waa irratti walii galle qabna yaanni kenna adda adda jechuu barbaadetti taqanaaqaanyidha yeroo baay'ee yaanni kiyyaabyaanni sheekaa roobee garuu mootu sheekaa gobbaa obboleessa sheekaa roobeetti yoo dogoggoruu baadhee yoo bakka gaarii ga'uu barbaade obboleessa isaa hangafaa haa kabaju seetaappii sanaa sirreeffatu anamma yoo isiniin lole fakkeenyaaf miidhaa isiniin lolu haramzaa kanaan wallollee natti na cufee ture si gala miti ani isin hunda akka obboleewwan kiyya xixiqqaatti akka ilmaan kiyyatti isin laala wallaahi ladii hammeenyaaf namaan waan jedhu nama sirreessuufi malee anama reef kiyyaar bashirii wanni go'a itti jedhee rifachiisee tuba mucaa san gargaaruufi malee wallaahi rabbi riskii bal'oo itti haa kennu hammeenne isaan qabu sappoorti godhaa ture yoo namni isa himatu waasii irra tayaa ture sargii isaa beeksisaa fi ture gammachuun sikkeettaamman isin hunda keessanii na gammachiisa malee ittiin gaddu'an because hangafa keessan yoo birrillee dhabe yoo biyya baqallee jiraadhe isin dura jira umriin isin dursa miidiyaa kanatti isin dursa waan ta'eef waa hunda yoo ofii olitti isin arge baay'ee tokko itti gammadaan amma nama miidiyaa kanatti na arrabseetiin bakka gaarii ga'e keessa abbaa abdii gizee argu gizee hunda hin gammadaan wallaahi waggaa lama halkanii guyyaa obboleettii yarraa birrii nyaatee na arrabsaa ture sossobee yoo giiftii kennanii mucaa bilook nama godhu suutatti giiftii kenneefi adabbii annama adabu sanii miliyeenara ta'ee jechuu isin galee miti kan inni beeratti gaarusan gaabraa anatuyyuu yoo yaadatan ta'e kursitti hidheetiniin kursitti gaansisee jechuu homa isin beeyta waggaa sadii dura jechuu isin galee miti ani yeroo ijoolleen kaleena duulaa turte guddattee bakka gaarii geette yoo arge hin gammadan because akkaan haa ta'u akka maleen haa ta'u sababa ta'eef nama sanii guddina nama sanii keessatti qooda qaba waan ta'eef hin gammada isin galee sheekaa roobee sappoortii hin goona maallaqaa miti yaadan sappoortii goona akkaataa itti sadaqaa fudhannatan barsiifna nama afaan qabu isin galee mana kireeffatee bakka bareeddu bakka neetworkiin jiru galgala dhufeen waliin haa shaqqalatu isa akkaawuntii namatti kennan kana hin barsiifnu yookaan akkaawuntii kana barsiifne beera mana madaabii mucuu godha sheetichi afaan qaba dhuguma isinitti hima isin galee akkitti koofiyaa guuran barsiifna waan ta'eef obboleessa kee kabajii si waliin jira ubbira tartee akka nama gargaartu si godhaa siin jedhee asliin naa jedhanii dhaamsa kana biraan gaya gaafa inni obboleessaa kabaje viidiyoo isaa yoo narra dhufe wallaahi bira dhaabbadhe humna danda'u hundaan bira dhaabbadhe sappoortii argaallo si galee miti sappoortii goona hordoftoota mataa isaa jaalattoota mataa isaa hin horata geemii beellamallee qabate akka inni taphatu hunda aga dhuma sappoortii goona haga inni abbaa manaa abbaa jaartii abbaa makiinaa ta'utti inni sappoortii argaallo isteepuun akkaayeen isaa al takakkalu ka ganama irrimaa ka'e maatii isaa ciniinu kana haadhiisu. Amrisha. Wallahi asli
yaanni keetii fi gorsi kee wanni ati isaan jette nama quubsaa sagalee kana waraabanne hedduu ulfaadhu ramzaamee dubbadhu wanni kun marti dalagaateeti. Ani wallahi waanuma dubbadhuu dhabe akka gurbattiin akkas na goote naarkaa bade naarkaa wal dhaye waa'een isaa waamata kan dubbadhu ani imrishaa ofumaa dubbadhu. Laa jara fuula Imricha amma nagari haasaa jirtanii kennaa caalu namni birrii namaa kennuu miti doktorri galatoomuu yaada bilchaataa isinii kenne nu maraafuu achi keessatti of laaluu ta'a. Nama kana akka inni nama miidiyaa ta'ee faamilii isaa wal baratee haala inni jireenya ofii itti haaromsatu itti mul'isaa jechuun yaada bilchaataadha. Kanarratti Imrishaan sagalee kana waraabattee itti ergitee amansiisuu danda'uu qabda sitti dhiyaata waan ta'eef yaadni kanaa ol hin jiru namni tokko birrii namaa kennuu irra yaada bilchaataa si kennee yaada birrii itti fidattu eega namni si afoo qabe rabbi si uuma malee barra si hin babbareechu ofii dhiqattee dibattee babbareedda. Kilaasii haasawaa yoo barate kunuu kennaa caaluu galatoomii doktora kaachirraa hafe kun kana caalaa wanni haasawamu hin jiru. Namni yoo hafeef waa dubbate malee dubbii hin hafne Imrishaa tanumatti fuudhi dubbiin asumarratti haa dhaabattu ta'isaa. Maaloo isin adda jiraa miti awwalallee marii kagoone waliin ani waan danda'uun godhaa fi jechi doktoraallee jecha dhugaati dhugaa mucaan kun taalentii qabaa osoo dhugumatti bifa saniin wallaahi doktori na rifachiise. Maali jennaan namni da'oo fi namni mana ofii hin kabanye kabaja takka eenyuuf akka hin qabne ifa godhu kuni ofii ilaalaa viidiyoo kana dhageeffatee nama jechuun nama mana ofii kabaje namni manaan tola waan taateef inni guddaan yaada kana ayyee kaabira geetti viidiyoon tunillee doktora kiyya galatoomi waan dandeenyu ramzaa fi baaliyoon waan gartee inni shabakaa saniin guuttatu akka isin bira jirtu quba qabaadha. Warri gaafa sanillee waa jettan niyyaa qabdan akkaawuntii isaan beeytanii waa darbaa fi ta'anii gartee haala inni ittiin dhufu yoo dandeenye sirreessinaa fi galatoomi doktora kiyya. Ayyee. Waanuma maal taate afaan hin qabdu. Baaliyyoo wal bira kenna qoy. Jarri kun wal biraa bareeda. Ramzaan jala gabbuusaa jette. Ramzaan xiqqeessaa baaliyyoo biraan na kaa jette. Baaliyyoo hiiki ka waan isin jedhaa jirtu wal beeytanii miitin. Na barbaachiftaa si yaadee jira naan jiraarti. Ammoo Taftaa jenna xiqqoo jennee. ammoo Baaliyyoo kiyya si jaaladha. ammoo Onnee tiyya keessa kootu seeni dafi natti badii. ammoo Achi jala seenii. No, obboleettiidha. No, Faatume. No, miira keessaa wayii doktoraadha obboleettiidha. Okay. Doktora, osoo Dubaay hin dhuftee membarii ta'uu hundi keessan ishee. laal osoo Dubaay hin dhuftee Warra asirra jiru kana hundi isaanii fooloo godhaa ijoollee asirra jirtu duriyyoota sanniin. Wallahi. Moorii, Imrishaa, Jiloo, Boonaa, Saadee, Ramzaa, Baaliyyoo, Faaxumaa fooloo godhaa guddoo jiran kuma 800 jirtan kun ishee. osoo Dubaay hin dhuftee burjii kaliifaa gubbaa si bulchinaa jirra raftaa. Wajjin bulla jette si bulchiran jette maa si bulchiraa jette. Yoo ni kaana hidhatte yaa achitti waliin bullaa. Babbareedaa akkanaa kana bara nikaa illee hidhatu baatan haraaman qabu. Waan qabdu irraa sii kenniti. Saaruu kaabar kun abbaa ta'e shablalaan akkanuma keessaa gachitu dhiini keessaa gachitu ta'an argitu kana. Wallaahi billaahi bar qibaatii bar abbaa asli muuziyeemii ofoo geettee altaa ta'a qabaatu baatan. Ammoo mucaan dhiyoo kana warningi sitti hin kennine si dhagayaa jala jira yoon. Dhumatee jira arti kinoo akkasiin gottu laan eeyo. Alla keera arti yaa that's finish bro. Kabiraa barbaada doktora rageettee bira booda sen doktora kan barbaadu Dubaay kana maan deemne rabbii geete koonsartii silaa akka addunyaa akka doonaa kana si qopheessinaa silaas teenne. Walgalchaa been jalaa bu'aa. Kiyaariin galchimee doktor. Yaariin Ooyi saadee buuse. Dandeeti. Saadee si deebisaa of sime. Ani sababa
What? Kiyyuu Lidis kiyyuu naan hin jedhin. Wallahi Habibi. asli rabbiin hamilee ta'e haa cabsu ati jechuu. kiyyuu habiibi. Sababni illee maal akka ta'e beektaa baalagummaa kan kee mucaa maqaa keetii jecha 80,000 kasaaree tikkeettii muree waa mara itti deebise wajjin dhaabattee na xiqqeessuu mokkortee xiqqaadhu rabbi si haa xiqqeessu yoo an dhugaa si kabaje. Amiin. Yoo an xiqqoma kabaja keetii jedhee gurbattii furrii sanii godhe. Haadha tiyya ati obboleettii isiin beekta. Haadha tiyya mucaa arrabsaa ture tiktook irra mataa gaggara galchee isa goote. Baalagummaa kan kee malee kunuma takkaan agarsiisu nagaatti jiraadhu. An takka jaartii namaan arrabsu haadha namaan arrabsu. Yoo Kiyaar maal taate? dhiisi baalageen akka doktora Kiyyuu. Koi. Tara gaggay. Kiyaar deebii kootu tara gaggay. Afaan caalaa isin Asli hima. bu'uun dandeettu. Asli haga abaarte kanaa jilbiifattee dhiifama gaafa. Anaa isin hima. Kiyaar boodee biyyoo qabu. Anaa isin hima. Amma jaartii bira jira bee warri Dubaay kuyyoo namni waan isaanii dubbatu walii dawwala. Dooktorri dhukkee sirraa kaase jennaani amma haa warri Dubaay asli itti seenee nama 2,000 likki galcheetiin gabboo jedhaniif gabboo malee hammeen fi tara duullaatiin jii. La wallahi si kuteeffata. Wallahi si jaalladha. Wallahi banne si kuuteeffate Si chittuu. kuteeffata si kuteeffata. Malee amma Kiyyuu ani baay'ee jaalladhan wallahi. Garuu mootu miira walii eeguun barata mushurra ami. maal ta'e dura doktor. Ani amma hirribaa ka'e. Wallahi hirribumaa ka'ee nyaata nyaachuuf olii gabbaa'e waan inni irra turellee hin beeku. Uguritti qaraqqara ta'etti. Yoo asliin si qaraqqare hooma takka ani birrii abdii oroo ta'e ani si mormee sanillee yoo ta'e yoo asliin galchi jedhe galchi. Anillee aslii deeggaraan. Ani immoo baaslii diriddira laaqab. Odoo haga No, fedhe that's a general. namni aslii arrabsuu hin danda'u. mucaa keessan hiifatee mirri bakaa deemasa. Asli geessitee fi Mucaa birrii guurre fi bar. wallahi. Wallahi. Allah bibi. Bakka bareeda goote wallahi. Mucaan sun Abboo kiyaar yoo deebisaa amma kiyaar gootu utaalteen bu'ini. Doktora illee waa jettee hin deemine. Anama bar waan inni jedheef isinitti hime bar. Ilmi namaa ooluma quuxeffataa mee dhaggeeffadhaa jira keenya. Kiyaar bakka Tana dura asli manatti dhaqee asli manama hunda namni hundi sodaatu kana likki galchee boyyanii warri Dubaay haajajuuf dhufee haasa'e malee hammee. La wallahi si kuteeffata kiyaar maatii kiyya beekaa akkamitti eenyu doktorri maatii kiyya beekaa akkamitti taradda'uu dhabee waan jedhu malee bajoo kan qabu. Sheerti Karadicha lokkoonee kiyaar hate jedhee kiyaar nyaate jedhee kiyaar irraa Hin jenne amma reefi natti himtee jirta. Kiyaar akka balleessaa hin qabne dubbatteerta Kiyaar wallahi. balleessaa hin qabu wallahi. Balleessaa hin qabu dhibbaan dhibba jetti. Mucaa kana homaan goone. Yaa. Anta isaa kan bakka riqiin abdiin jiru achi. Enee irra daallokko. Ani amma kiyaarillee hiriyyaa kiyya abdillee rakkate hiriyyaan kiyya mootu hiriyyummaan akka jirutti ta'e rakkataa bira dhaabbadhe ko zaatseet. Abdii bira dhaabbachuun kiyaariin hattu jechiisuu miti. Alballaam birrii abdii emooshinaalii aguma mucaan sunillee rakkate namni yoo rakkate immoo nama arrabsuu miti nama harkattuu hin du'a jarana. Ummanni yoo beela'e gabbaa'eetiniin bar rasaasa dura dhaabbataa bar. Taankii dura dhaabbataa hin jiru daawun jedhee wayyaanii dura hin dhaabbanne Oromoon. Hizbi shaggar hiyootuun isa xaal. Mucaan amma osoo lubbuun na keessa jirtu jaartii tiyya beelessuurra ciisee du'urra jedhee gabbaa'ee kiyaaritti iyye birrii itti kenne waan ta'eef. Kiyaar immoo jidduu kanatti hin nyaanne. Altasa akkaanatti riskiin hin jirre fiizan hin tasakkaanee fi gurbattii waan gabaabduu taateef kunoo baangaalillee fakkaatti dirree xiyyaaraa keessaa gisee sadii gad darban dhuga. Birrii harkarratti hafte mootuu deebiseef dhuga. Unatno 1,150 deebiseefi. So amma kiyaar birrii 1,150 deebiseefi haadha kiyaar arrabsite kiyaariin arrabsite jedhee ani rakkataa bira dhaabbachuu hin qabu jechuudha sirrii miti tikikkila dhilamu. Kiyyuu bazii aangilu sadoonna mucaa rakkatellee bira dhaabbachuu an sirrima godhe sii hiriyyaa kiyya bazii ala daddaamka yoo jette mootuu tanafa homaa sii gochuu hin danda'u. Girrigirri yoo baay'ifte mootuu gororroo keessa cufna nuti habiibii girri isaatitti kaabne. Iskaa'uun edee miira keessa galee jiru. Ufitti nan aardii wallaahi. Inillee reefuullee akkanuma jedhee doktorri. Kiyaar Bashir miira ውስጥ አትግባ Uumama kiyaar ufitti nan aardii waan jaartii ta'e birri indoomin si birri bichuuf isarratti qabsiisaan wallaahi.
qabamen jira asli Yeah. asli birrin isarratti qabame way jira maaltu sa aarsa Sumunii takka irratti hin qabamne. maaltu isa funni isa godha reega birrin inni nyaanna jenneeni waa guutuu chaappaan dhoofne farannee fi kana durallee atillee manni ol aanan Kaayyoon kiyyaa abdiin arrabde abdummaan arrabde Dubaay dhaquu hin qabu. Dubaay. Siyaarsin dhageeffannaa na fakkaate beektaa. abdiin illee kennuma abdiin illee du'uun qabu kamaa amma asitti asli tokkoffaa wanni beekuu qabdu ani yeroo baay'ee wanni kamuu mana usmee fa'aatti kirikiriin godhamee mana baaliyyoo kana kirikiriin godhamee mana keetitti dhufee raggaasifama miti mana murtee olaanaadha mana kanatti yoo badiinuu isinirra murtaa'aamin jedha fudhadhaa ijoolleen teenna likkaa jaa Laazima. badiinuu ameen haleluuyaa kana Amma nuti wallahi dhugaa dubbachuu fi uummanni illee nu taallabaara. Ani wallahi hamaa kiyyaan illee hin dubbanne wallahi. In beekallee kiyyaan akka abdiin miidhin. Dogoggora biraa qabaachuu mala amma kiyyaan akka qulqulluuf godhu kana ta'e kiyyu buduu nagara na wara. An amma kiyyaarin osoo miidhuu barbaade yoo xiqqaate nama kuran hin dhabu ol galchee hoye nama risiitii harka qabu warra fiidaa inni xuruu miti kiyyuu እንደዚህ ኧረ miira keessa ol hin galchinu dhiiti kiyyuu kiyyaa እኔ በጣም እወድሃለሁ እንዳጠፋ ከጥፋትም ጋር እወዳለሁ እንደፈለግከውን በዲመከ ወጂስ ይጃላዳን ዋን ሲጎሩን ቀቡ ilma biyya kiyyaa waan taateef feemasii waan taateef nama jedham indiu zin biyya eewwadaallo hiwwaane miskiinne ati akka feetetti fudhu isa immoo amma emooshinii dhuftee ajaartiin teetiif warri dubaaysi jechuuf jettellee ansi dhiiseera baxaan baalageedheny እንደፈለከ ቆጠረኝ ችግር የለም አቢቢ እና አቲ ብየገልቴው ሚሊዮን ኩራለማ አመነ ቢተተ ምስኪን ብሪ ለመን ቀብነ ከጃርቲ ዋን ማን ጎብቱ ፍን ቀብነ ዱ ቀባ ብዳታ እንዴ አረ ማጋው ሙሽራ ደሜ ወፉመራ እናልተዋት እንዴ ሙሽራ ሪፈቱ ቀባ በር ምን አይነት ዘመን ነው ዘመን አከም ከዚህ ነው ጉዳ ደሚያት አትረዳም የሰው ችግር nuti amma in taraddaane abdii irraa taraddaane abdiin si bar guyyaa abdiin amma dhugaa dubbachuu yoo ta'e ramla abdiin kiyaarin bar guyyaa lama guyyaa sadii arrabsee bar guddattu guyyaa afurii bar ana waggaa lama na arrabsee bar wal jala halkanii guyyaa waggaa lama anuuyyuu ka waggaa lama na arrabse dhiifama godhee dhaabbadhe inni ka guyyaa lama arrabfame kammootu karaallee fiduu dadhabe yoo dhiise maa rakkoo qabu ati wayna bira jirta abdi makana maal jedheen beeyta abbo ati kiyaarin guyyaa lama sadii arrabsite mi asliyyuu ka waggaa lama arrabsaa turte maal amantee jaarsummaa san keessa galchite jennaan namichi gurraacha garaa adiitiin adiise asliin miqanyummaan qabu naan jedhe keessaanu asliin miqanyummaan qabu naan jedhe anammeenya nama tokkoo qabu wallaahi yaa abdii sun garaa na nyaate ana mubaarak bira dhaqee dheengaddamoo yoomi rakkadheera na gargaara gizeenni jedhu san wallahi በጣም ገራና ያተ በቃ አቲሞ ነማ ረከተነት ንሚና ጀናን እኑ አባክ ያት ሂማ ጀሬ መጨለሰ ፈገረማ ገለከምሰ ሲገለ ግን ገርጋሩ በሬደ ጎተ ወላሂ በሬደ ጎተ ዱጋ ረቢ በቃ ባፍተኔ ሲኒ ያከኑ አቹማኑ ዩ አነለ ዮ ቀባተኖ ሶ አስመነ ተረዳተኒ ብየ በቃ ጅራ ጅሬኛ ብየ በቃም በካስሊን wa diaspora ወይ ጀናጀንተ ከኔ ላይ ተኛኒማ bilo gote da mitin jara tamin sani jana jane dak nama guddaa jana jane guddaa walii galee bakka sani dhabdee bilo goote na fakkaata. No. Ani yoo na laaltu Dr. Asli fuulli kun fuula biloo godhan faktaa. Fuula biloo godhani fuulli kun abadan shira diinaan dhagahin Dr. Abadan. abdi cululle arsiiti carraa kenname geemii qaballe jedhanii sanu membarii taa'undi keessa guddochi